Oduun maddeen Afrikaatti qabadhetti darbu waancaa Afrikaa taphoota ramaddii FIFA kaleessaa Taphataman Burkina Faso akkasuma Aljeeriyaa ramaddii keessa yoo injifatan Kaameruun fi Cote d'Ivoire ramaddii faarraa milkaa'anii jiru dabalaniisa akka itti aanutti qindaa'eera. Qopheessummaa Morokootiin geggeeffamaa kan jiru waancaan Afrikaa marsaan 35ffaan kaleessa taphoota ramaddii FIFA keessummeesse. Ramaddii jalatti Aljeeriyaan goolii 3-0 Sudaan injifatte. Biyyoota tilmaama waancaa argatan keessaa takka kan taate Aljeeriyaan goolii 2 Riyad Mahrez galchee fi Ibrahim Maazaa tokko dabalee milkoofte. Daqiiqaa 39 irratti taphataa sarara gidduu Saalii Adil kaardiimaadhaan kan dhabde Sudaan daqiiqaa hedduu taphattoota hanquun taphatte. Leeyisaan garee biyyaalessa Sudaan Koesiyaappiyaan tapha dura lammiilee Sudaan waraana waliin keessa jiraniif jennee waan addaa hojjechuuf gara simallee jedhanis tapha ramaddii jalqabaatiin milkoofne. Kubbaa miilaa addunyaa keessatti maqaa guddaa kan qabu Zinedine Zidane tapha ilmisaa Lucas Zidane goolii eegaa garee biyyaalessa Aljeeriyaa ta'uun taphate kana istaadiyeemitti argamuun daawwateera. With this performance, probably they will have Ramadduma kanarraa Burkina Fasoon Equatorial Guinea goolii 2-1 injifatte. Erga bara 2021 irraa kaastee waan miichaan leenjaa kan jirtu Equatorial Guinea daqiiqaa 49 irratti Basiloonni Doon kaardiimaadhaan dhabde. Ta'us daqiiqaa 84 irratti goolii Marvin Anebo galcheen 1-0 dursaa hanga daqiiqaa 94 turte. Burkina Fasoon daqiiqaa 95 irratti Georgi Minonguun daqiiqaa 98 irratti ammoo taphataan Bayer Leverkusen Edmond Tapsoban gooliiwwan injifannoo Burkina Fasoof galchaniiru. Gama Burkina Faso Tilasana Terauren galchi lakkoofsee vaariin ilaalamuun taphaan ala jedhamte. Taphataan Equatorial Guinea Basiloonni Doon waancaa Afrikaa Morokootti taphatamaa jiruun taphataa kaardiimaa argate jalqabaas ta'eera. Taphoota ramaddii faatiin Cote d'Ivoire fi Kaameruun morkattoota isaanii injifataniiru. Shaampiyoonni Afrikaa Cote d'Ivoire goolii 1-0dhaan Mozambique mo'atte. Goolii injifannoo Cote d'Ivoire taphataa Manchester United Amad Dialootu galche. Kubbaa sana Frank Kessin yoo mijjeessu Dialoon taphataa cimaa taphichaa jedhamuun filameera. Bara 2010 Egypt walitti aansitee waancaa Afrikaa shaampiyoonii erga taatee booda barana seenaa sana irra deebuuf gara Morokoo kan imalte Cote d'Ivoire injifannoon jalqabde. Ta'us biyya sadarkaa FIFAan baasuun 102 irra kan jirtu Mozambikiin qoramteerti. Taphataa duraanii biyyattii Emers Fayin kan leenjitu Cote d'Ivoire sarara gidduu irratti Zambo Angisaa malee taphattus injifannoon jalqabdeerti. Boqonnaa deebii daqiiqaa 67 irratti taphataan sarara duraa Elias Gaspar Pelembe jedhamu umrii 42 fi guyyoota 41tti waancaa Afrikaa irratti hiriiruun seenaa hojjeteera. Waancaa Afrikaa baraana irratti taphataa umrii guddaa yoo ta'u seenaa dorgommichaatiin ammoo karra eegaa duraanii garee biyyaalessa Egypt Essam El Hadaritti aanuun taphataa lammaffaa ta'eera. El Hadariin waancaa Afrikaa bara 2017 irratti umrii 44 fi guyyaa 21 hiriiruun riikoordiin kaisaati. Ramadduma kanarraa Kaameruun goolii 1-0 Gaaboon injifatte. Tapha magaalaa Agaadiriitti taphatame kanaan shaampiyoonni Afrikaa shanii Kaameruun goolii Kaard Itaa Iyoon daqiiqaa 6 irratti galcheen injifatte. Taphataan Manchester United Biraan Imbeemoon kubbaa Iyoon galchee mijjeessee kenneera. Ramaddii kanaan dilbata dhufu Cote d'Ivoire Kaameruun Mozambique Gaaboon waliin taphatu. bakka buusuun ulfaataadha jedhe leenjisaan Manchester United Ruben Amorim. Leenjisaan Manchester United Ruben Amorim Fernandes bakka buusuun ulfaatus filannoo qabaachuu dubbateera. Tapha Aston Villaan goolii 2-1 mo'aman irratti kan miidhame Fernandes fi Kobe Mayanuun tapha boruu Old Trafford irratti Newcastle United waliin taphataniif hin dhaqqaban jedhameera. Harry Maguire fi Matthias De Ligt's taphichaaf akka hin geenye Amorim mirkaneessanii jiru. Fernandes yeroo hangamiif tapharraa akka fagaatu ibsuun hin danda'us jedhani. Isa bakka buusuun ulfaataa ta'us taphattoota carraa hin arganne fayyadamuuf yaada nan qaba tapha tokko qofa irrattis hin xiyyeeffadhu jedhani. Miidhama murteessuun nu mudatanis taphattoota kootti nan amanaa jedhe Amorim. Premier League England torba ayyaana bara haaraa yookiin qillee boruu eegaluun Manchester United Newcastle United waliin taphachuudhaan kan jalqabu ni ta'a. Sanbata Nottingham Forest Manchester City Arsenal Brighton Liverpool Wolves Chelsea Aston Villa waliin morkiin geggeessan ni eegama.
Kilabiin Serie A AC Milan waliigaltee Divock Origi waliin qabu addaan kutuu isaa beeksise. AC Milan waliigaltee Origi waliin qabu waliigalteen addaan kutuu ifoomse. Bara dorgommii 2022-23 AC Milaniif osoo hin taphatin kan ture Origiin kilabichaan gargar baheera. Umrii 30 irratti kan argamu Origiin waggoota 3 Liverpool keessa erga ture booda jijjiirraa bilisaan AC Milan mallatteessuun isaa ni yaadatama. Bara jalqabaa AC Milan deeme taphoota 36 irratti hiriiree taphachuun goolii 2 lakkoofsee ture. Bara 2022-23 Nottingham Forestiif ergisaan kan taphate Origiin sana booda AC Milaniif tapha tokko irratti illee hirmaatee hin beeku. AC Milan akka beeksisetti taphataa ji'aan mindaa doolaara 300,000 argatu Origi waliin walii galtee qaban mariidhaan adda kutuu ifoomseera. Qopheessitoonni waancaa Afrikaadhaa deeggartoonni bilisaan istaadiyeemii akka seenanii fayyamuu isaaniitti kan beekame. Waancaa Afrikaa 2025 Morokootti dorgomaadha kan inni jiru. Dorgommii Afrikaa guddaa kana hongeen deeggartoota akka rukute kan himamaatiin jiru. Hanga ammaatti istaadiyeemonni waancaa Afrikaa kana keessummeessuudhaaf Morokoon haalaan qopheessite. Mimmiidhagoowwan istaadiyeemota magaalaa gurguddoo biyyattii keessatti ijaarti 9 dorgommii kanaaf qopheessite. Guyyaa tokkollee istaadiyeemonni tapha kana guutanii deeggartootaan kan ittiin faayaman akka hin turredha kan himamaatiin jiru. Kanarraa ka'uudhaan qopheessitoonni dorgommichaa kaaf waliidhaan mari'achuudhaan deeggartoonni iddoo duwwaa istaadiyeemota keessatti mul'atan seenanii akka taphicha daawwataniif eeyyamuu isaaniitti kan himanii. Keessumattuu Morokoon istaadiyeemota mimmiidhagoo kana kan isheen qopheessite waancaa Afrikaa qofaaf osoo hin taane waancaa addunyaa 2030 Poorchugaal fi Speen waliin ta'uudhaan akka qopheessitu filamuu isheen yaadatama. Ija kanaaf deeggartoonni akka deddeebanii istaadiyeemitti seenanii daawwatanii istaadiyeemonni duwwaa akka hin taane teessoowwan duwwaa ta'an deeggartootaan akka guutaniif jecha waancaa Afrikaadhaa kanaanii taphoota itti aananiin deeggartoonni bilisaan seenanii akka taphicha daawwatanii ta'us garuu tapha kanaanii keessumattuu kan isaan irratti xiyyeeffatanii akka bilisaan deeggartoonni seenan taasisuudhaan murteessan keessaa tapha Kaameruun golii 1-0 Gaaboon injifatte istaadiyeemii nama 45,000 qabachuu danda'u keessatti garuu kan istaadiyeemicha seenee gara jalaa qofa istaadiyeemicha gara gadii qofaadha 35,200 namoota ta'an kan seenanii daawwatanii gubbaan isaa sanaa oliin duwwaadha kan inni ture. Tapha Riippaabilikii Dimokiraataa Kongoodhaa Beeniin injifattee illee numaayyuu jalqaba irratti nama 6,000 caalle qofatu istaadiyeemii seene jedhamaatiin jira. Boodarra garuu namoonni 13,000 nama 73 ta'an istaadiyeemii kan akka seenanidha. Gartuu yookaan walakkaan istaadiyeemidha duwwaa akka turedha kan dubbatamaa ture. Kanarraa ka'uudhaan taphoota kana boodatiin bilisaan akka seenanidha. Kana gochuudhaaf garuu deeggartoonni jalqaba tikkeetti bitachuu warri danda'anii bitatanii erga iddoo mijataa gara isaaniif filatamoo ta'an seenaniin booda daqiiqaawwan 20 xumuraati irratti erga taphni eegalee istaadiyeemotaan ala namoonni taphicha daawwatan seenuudhaaf mallaqa warri hin qabne tikkeettiin seenan namoonni hin qabne bilisaan seenanii iddoo duwwaa istaadiyeemota keessatti namoonni irra hin jirretti seenanii akka daawwatanidha kan himame. Deeggartoonni baay'inaan garuu tikkeettii osoo hin qabanne baay'inaan istaadiyeemotaan ala akka jiranidha kan baay'inaan yeroo garagaraatti himamaatiin jiru. Hanga ammaatti garuu tikkeettiin kanaan booda taphoonni kanaan boodatiin tapha Morokoo Maalii fi Zaambiyaa waliin qabduuf dursee akka gurguramedha. Tikkeettiin kana alatti tapha Aljeeriyaan Burkina Faasoo fi Ikwaatooriyaal Giinii waliin qabduun tikkeettonni gurguramanii baay'een tikkeettoota kanneen taphoota maddiitii fi doolaara 10 qofaadha kan isaan bitatanii ittiin seenuu danda'anii. Kanumarraa ka'uudhaan namoonni garuu tikkeettuma doolaara 10 kana bitatanii seenuudhaaf akka hin dandeenyedha. Kanarraa ka'uudhaan kanaan booda qopheessitoonni waancaa Afrikaa namoonni istaadiyeemii bakka duwwaa ta'e yookaan teessoowwan duwwaa ta'e irratti seenanii guutanii istaadiyeemicha keessatti akka daawwataniif murteessuu isaaniiti. Waancaan Afrikaadhaa waggaa 4 akka dorgomu murteessuun fedha uummata Afrikaa osoo hin taane dhiibbaa kilaboota Awurooppaa fi fiifatii jedha leenjisaan garee biyyaalessaa maalidha Tom Saintfiet. Kanaan dura keessumattuu garee biyyaalessaa fi garee biyyaalessaa Itoophiyaaf Qiddis Goorgis leenjisuu isaa ni yaadatama. Lammiin Beeljiyeem Tom Saintfiet keessumattuu murtee kanaan baay'ee akka gaddeedha baay'een gaddanatti dhagama jedheera. Kun seenaa waggaa 63 dorgommii Afrikaan waggaa 2 qopheessaa turte 1957tiin booda dorgommii kana bifa miidhagaadhaan akka inni har'a eegu namoota taasise keessaa nuti isa tokko yaada jedhudha. Biyyoota Afrikaa garagaraa Gaambiyaa dabalatee leenjisaniiru. Leenjisaan kun Tom jechuudha lammii Beeljiyeemii. Murtoon waancaan Afrikaa waggaa bara 2028tiin booda waggaa 4 akka dorgomu murtaa'e fedha uummata Afrikaatii miti jedha leenjisaan kun. Kana nan hubadhaa jedha. Kilaboonni Awurooppaa jajjaboon taphattoota gadi lakkisuu dhabuudhaaf akkasuma immoo
gala warri Awurooppaa fi fiifan dhiibbaa gochaadha kan isaan turanii murteen kun garuu dhiibbaa namoota bebbeekamoo akkeessumaa kan kilaboota Awurooppaa fi kan fiifati jedheen amana waggaa dheeraadhaa fi kabaja akka Afrikaadhaa kanaan akka itti fufu mormineera dhiibbaas gochaa turre amma garuu miira warra Awurooppaa dhaggeeffannee murteessine kun kabaja Afrikaaf dhabuudha jedheera leenjisaan kun Afrikaan bu'uura kubbaa miilaatii jedheen amanaa jedhan lammiin Beeljeem keessumattuu taphattoonni ciccimoon Awurooppaadhaa keessatti yeroo ammaa maqaa qaban baay'een isaanii duuba deebitanii yoo qoratan ka'umsi isaanii Afrikaadha jedha Tom Saint Feetiin kun tariiti waancaan Afrikaa waggaa 4 qophaa'uun murtee uummanni Afrikaa fedhii isaaniitiin isin gaafatee dhiibbaa hooggantoota kubbaa miilaa Afrikaati irratti kaaf irratti taasisanii gaafatanii osoo hin taane kilaboonni Awurooppaadhaa akkasuma immoo fiifan dhiibbaa gochuudhaan fedha isaanii akka guutamuuf kan isaan murteessanii kana anaaf baay'een gaddanatti dhaga'ama inumaayyuu jedha tariiti yoo warra Ingilaandiin taane ati akka Awurooppaatti yookaan immoo sadarkaa kubbaa miilaa kanaan ilaalchi namaaf qabu gaarii akka hin taanedha kan isaan kaasanii dorgommii biraa carraa uumanii morkattummaa kanaan babal'isuu caalaa tokkicha dorgommii guddaa Afrikaa kanatti dhiibbaa uumaadha kan ta'an turan warri Afrikaadhaa warri Awurooppaadhaa isa yaada kana akka dhuunfaatitti ani nam morma baay'een itti gaddaa jechuudhaan murtee kaafi dhiyeenya kana gaafa jalqabbii waancaa Afrikaatiin jimaata darbeedha kan waancaan Afrikaadhaa waggaa 4 kana booda akka dorgomu kan isaan murtee kanatti akka hin gammadaniidha akkan biyya kootii fi taphadhu kan Aljeeriyaadhaaf taphadhu akaakayyuu kootu dhiibbaa irratti uume yookaan akka kaasee jedheera ilmi Zinedine Zidaadha Luka Zidane erguma kaleessa inumayyuu garee biyyaalessaa Aljeeriyaatiif waancaa Afrikaa irratti taphachuu isaanii yaadatama tapha jalqabaa isaati waancaa Afrikaa kanaaf kan inni taphatee Firaansitti dhalatee garee biyyaalessaa umriiwwan gara gadiitii fi garee biyyaalessaa Firaansiif taphateeti kan inni jiru akaakayyuun koo gareen biyyaalessaa Aljeeriyaa akkan filadhu dhiibbaan irratti gochaa ture yeroo keessumattuu waa'ee Aljeeriyaadha yeroo yaadadhu waa'ee akaakayyuu koo yaadadha mana keenya keessatti baay'inaan akaakayyuun koo aadaa biyya Aljeeriyaa kan lammiilee Aljeeriyaa nu barsiisaa ture nutti agarsiisaa ture anis murteen koo yoonaan murteessuudhaaf yaadu dursee akaakayyuu koo kana mariisiseen ture yeroon waa'ee kana ittimu gammachuu daangaa hin qabne baay'ee akka gammade natti hime murtoo koo kana baay'ee deeggaree na jajjabeessaa ture abbaa kootis Zinedine Zidane jechuudha Firaansi waliin shaampiyoon addunyaa ta'uu isaanii yaadatama abbaan isaa kaleessa immoo tapha yeroo inni Aljeeriyaadhaaf taphatu istaadiyeemitti argamee tapha kana daawwataa ture ilmi isaa goolii eegadha Lukaas Zidane abbaan kiyyas kun murtee keetii ani dhiibbaan sirratti godhu hin jiru garuu murteen kee sirrii ta'uu dhiisuusaa itti yaadi murteeffadhu naan jedhee murtee kee garuu siifan kabaja kana booda kan murteeffatu waa'ee keetirratti si qofa jechuudhaan innis ana duuba ta'e hundi isaanii na gargaaran keessumattuu immoo waa'ee akaakayyuu kootii hin dagadhu Aljeeriyaaf akkan taphadhu isatu akka kaasee jechuudhaan dubbateera maraatooniin addunyaa maraatooniin yeroo amma addunyaa daawwataa kan jiru Eliud Kipchogen ammoo soorama hin bahu jedheera keessumattuu waggoota 20 darban dorgommiilee atileetiksii tiraakii fi daandiraatiin milkiiwwan gurguddaa namoota gonfatan atileetota gonfatan keessaa lammiin Keeniyaadha Eliud Kipchogen amma umrii 41 irratti kan inni argamu garuu soorama hin bahu jedheera atileetiin maraatoonii ciccimaa injifachuudhaan keessumattuu abbaa maraatooniiti jedhamuudhaan kan inni beekamu as dhiyeenya fiigichaan daawwannaadhaan addunyaa irratti kan inni naanna'aa jiru Eliud Kipchogen BBC waliin turtii taasiseen yeroo kanatti soorama bahuu osoo hin taane kaayyoo kootiif yookaan galman qabuun waan yaadeen qaba galma sanifanii fiiguu irrattan argama jedheera Kipchogen shaampiyoon olimpikii yeroo lama kan ta'ee fi amma keessumattuu umurii 41 irratti kan inni argamu kanaan booda jedha waggoota lamaa fi walakkaa dhufamni ardiilee jiran torban irratti maraatoonii fiiguun barbaada Antarkitikaa dabalatee jedhe Eliud Kipchogen fiigicha yeroo ammaa kana kan inni fiiguu fi keessumattuu dhaloota kana boodatiif kaka'umsa hamilee ta'uudha namoonni akka fiigan jajjabeessuudha yaada jedhuudha kana booda riikoordii fooyyessuudhaaf osoo hin taane meedaalee argachuus osoo hin taane uummataaf fiiga jedheera maraatooniin gurguddoo addunyaa 11 kan injifatee fi yeroo lama riikoordii addunyaa kan fooyyesse Eliud Kipchogen miira fiigichaa dhaloota dhufu dhaalchisuun kaayyoo isaa akka ta'e kan inni dubbate addunyaa irratti namoota ispoortiis ta'ee namoota siyaasaa dinqisiifatus maqaa isaanii dhaheera Eliud Kipchogen Barack Obama baay'een
dinqisiifadhaa inni nama addaati murtoo fudhatu waan hojjetu irratti jechuudhaan isa dinqisiifateera dhaloota kubbaa miilaa taphattoota ciccimoo addunyaa keessaa Kiristaanoo Roonaaldoo CR7 nan dinqisiifadha sababni isaa hojii inni hojjetuuf jabina kutannoo inni hojii isaatiif qabu nama fakkeenya cimanii hojjechuuti Kiristaanoo Roonaaldoo kanaafan isa filadha Lionel Messi Kiristaanoo Roonaaldoo keessaa jedheera osoo jennu Kiristaanoo Roonaaldoo fi Eliud yeroo amma umrii isaanii gita tokko irratti kan isaan argama Kiristaanoo Roonaaldoo umrii 41 waancaa addunyaa irratti hirmaachuudhaaf kan inni amma imalaatiin jiru ganna dhufu Kipchogenis kanaan booda ardiilee torban irratti amma keessumattuu fiigichi isaa kun kaayyoon isaa maallaqa walitti qabatee mana kitaabaa guddaa ta'e biyya dhaloota isaa Keeniyaa keessatti ijaaruudhaaf akka kaayyeeffateedha kan inni dubbate kanaan booda fiigicha hin dhaabu garuu kanaan fiiguuf kaayyoodhaaf kaayyoon kun immoo mana kitaabaa isa mijataa ta'e Keeniyaa keessatti ijaaruudha akkasuma immoo dhaloota fiigichaan cime xiinsammuu injifannoo qabu uumuufan fiiga yaada jedhuudha kan dubbate dursaanii taphattoota Tottenham Kiristaanoo Roomeeroon ammoo FA Ingilaandiin himatameera tapha torbee darbe Liverpool goolii 2-1 Tottenham mo'ateen kaardii diimaadhaan dirreedhaa ba'uusaa ni yaadatama Kiristaanoo Roomeeroon daqiiqaa dabalataa 90 boodatti kanaan booda keessumattuu murtee sanaanii amalli inni mul'ise amala hin barbaachifne jechuudhaan FA Ingilaandii himata kan irratti bane taphichaan dirree keessatti murtee fudhatee dirreedhaa ba'u abbaa murtee kaardii kenneef ba'uu didee mormaadha kan inni ture abbaa murtichaatti keessumattuu miirri inni mul'isaa ture miira hin barbaachifne taphataa piroofeeshinaalaa tokko irraa kan hin eegamne yaada jedhuudha FA Ingilaandii kan inni dubbate abbaa murtee kanatti akkaataan inni ittiin gocha mul'ise taateen inni taphichaa dirree keessaa bahuudhaaf rincicaatiin ture amala hin malle keessumattuu Premier League Ingilaandis kan fudhatama hin qabne ta'uu isaaniiti FA Ingilaandi kan inni kana beeksise Tottenham garuu dhimma kanarratti deebii homaatu hin kennine torbee 18ffaadhaan Tottenham keessumattuu morkiin taphataa kanaan ala taphatulleen isaaniif yaaddoo guddaadha taphoota 17 irraa qabxii 22 walitti qabatee sadarkaa 14ffaa irratti kan argamu Tottenham torbee 18ffaan ammoo Crystal Palace waliin kan inni dilbata dhufu taphatu Crystal Romero akkasumas Javi Simon kaardii diimaadhaan taphattoota kanneen dhabuun isaaniif yaaddoo akka ta'edha kan himame FA Ingilaandii garuu taphataan kun Romeroon hanga amajjii 2tti dhimma isaa kana ilaalchisee deebii kennuu qaba jechuudhaan himata isaa kana kan inni irratti bane jechuudha.